أهلك دعوة تكينك كبجمو إلو أباب وراجرة إلو أباب ورسالجن إلو Tokko kaasi kuno. ويجا ميسين با سالجن إلو وجوجانو سينا أمة أورموتي غورين إلو أباب أكشتي أورمون غورين إلو أباب أورمو مچات أورمون إلو أبابوري أورمو مچات أورمون بوران الرا برينتو رافي أكسوما غتي أما غا يجي كوني أورمو مچا كيسا سالجن إلو خليفسو Shan. Oromoo macaa balbala shan. Liban guduruu caaliyaa fi limmuudha. Obboon kuni tummeedha. Liban immoo sayyoodha fi leeqaadha. Firii galee duuba inni kuni tummeen kun immoo buunnoodha. Daapoo, sibbuu, noonnoo. Akkasitti gartee haati immoo hurrumuudhaa fi adalee biloo fi abiyyi biloo fi abiyyiidha jechuudha. Guduruu caaliyaa limmuu jenneerraa iluun immoo sagale. Iluun sagale mitiri iluu kun amma kan iluuti. Iluudha. Iluun kuni bakka sagaletti qoodama mitiri cooraa tokko buunnoo noonnoodhaa fi hurrumuu mattuu fi duurannii suphee bureedha. Bureedha. Jarri kun immoo maatiidha fakkeenyaaf kuni maatii sagalaniiti. Akkas gaafa jennu iluun maatii jedhama. Akka iluutti sagalatti waamamu. Cooraanoo bakka meetti qoodamti? Cooraa 8. Cooraa 8tti qoodamaa jechuudha. Iluu gaafa jennu bakkatti cooraan 8. Buunnoon immoo 7. Noonnoon 6. Hurrumuunis 5 jechuudha. Akkasuma mattuun immoo qofaatti 4. Duranni immoo 3dha. Supheenoo 2, bureen 1. Gaafa iluu jedhamu Oromoota kan hunda walitti qabatee saglii jedhama yookaan salgan iluu abbaa booraa jedhama. Baay'ee seenaan Oromoodha. Kan bareeduu fi kan nama hawwatuu fi kan garmalee namatti toludha. Kunis egaa akkuma isin beektanu mana aadaati. Mana aadaa gaafa jennu kana keessa dhalannee guddanne. Arragaa jijjiiramee namni tokko lama jechuudhaani dur namni keenya dhagaatti mukas qoree ni ijaarata sanboodee caffee kana akkasitti gartee leemman irraas faaya akkasii miidhagaa bareecheetu hojjeta. Kun gartee iluu sagalaniidha. Akkasii daawwattoota keenya kabajamu kan itti argamnu iluu abbaa boori salgan iluuti. Anis immoo abbooniifaadha. Kan nu waraabaa jirtu immoo mana kana gartee qoy faayizaan abarra yookaan immoo itti aantuun koo na booddee jirti kottati. Kun amma kan iluuti. Manni kun mana sagal jenne miti asnaa qabi dhiifama naa godhe. Manni kun kan iluuti. Mattuu jechuudha. Maatii jedha manni kun. Kun immoo kan cooraati. Sinii galee cooraan meeqa? 8 jenne. Cooraa 8. Asis kottaa kun immoo kan buunnooti. Mana buunnoo. Buunnoon 7 qabameedha. Kan buunnoo 7ti. Kunis immoo kan maaliiti? Kan noonnooti. Noonnoon maatii jaajannee jirra miti maatiin iluudha. Akkasitti iluu sagalii fi mana sagalti ijaaramee jira. Baay'ee seenaaf aadaa uummata iluu abbaa booraa kan ibsudha bakki kun jechuudha. As immoo kunis hurrumuudha. Hurrumuun immoo balbala maali? 6. Hurrumuun 5 kuni manni isaafis qofaatti ijaaramee bifa walqixxummaa fi bifa aadaa sabicha iluu abbaa boor kana sagal iluu sun manni kun ijaaramee lafa kaa'amee jira. Baay'ee kan nama ajaa'ibu, baay'ee kan namatti toludha. Mattuun 4 kilaasii ruum 4dha. Kilaasii 4 dhugaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Abbaan kana hojjetee bifa bakkichaan jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo kan isin daawwachaa turre bakka bashannanaa godina iluu abbaa boor magaalaa Mattuu iddoo bashannanaa Bishaarii jedhamudha. Kan gartee maashaallah akkas bilu. Egaan yeroo biraa sagantaa adda ta'een walitti deebinee kan isin bohaarsinu isin gammachiifnu isiniif ibsinu ta'a. Kan isin wajjin ture alaaboniifaadha. Waraabduu yookaan immoo kaameraamaanii immoo aktiivist Faaziyaa Barraati. Ilaalleqa.
Eri.